Oduu ijoo tokko keenyaan injifannoo arganneerra injifannoo argannee qabannee fuula duratti tarkaanfachuun seenaa caaluu hojjechuu qabna jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Oduu maddeen laatiin ministeerri muummee Iraan kaampaanoonni teelekoomii ergaa teelegiraamii irratti dhufuu akka addaan kutan ajajan. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Broadcasting Network studio keenya muummicha magaalaa Adaamaatti argamurraa oduu isaa kan isinitti mu'an jarnatti mabraatuuti amma gara oduu bal'inaan qabanneetti ceena. Tokko keenyaan injifannoo argannee qabannee fuula duratti tarkaanfachuun seenaa caaluu hojjechuu qabna jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Uummanni godina Baalee fi magaalaa Roobee hooggantoota haaromsaa magaalaa Roobeetti simataniiru. Darajaa Gadaa gabaasa dabalataa qaba. Jiraattonni godina Baalee fi magaalaa Roobee hooggansa haaromsaa qabsoo ummataatiin hooggansatti dhufan ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa arguuf hawwiin ganama istaadiyeemii madda walaabutti argamanii jiru. Hooggansa kanneenii fi jila isaanii simatan ummataaf istaadiyeemitti argamanii haasaa kan godhan ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaan kun guyyaa goototaati, Baalee ammoo biyya gootota jechuun haasaa eegalan. Baalee seenaa guddaa fi bal'aa dachee Oromoota hundaatti argamu koo anaaf gammachuu guddaadha jedhan. Ka'umsa babal'ifannaa ummata Oromoo kutannoo lammii foreegamoo xiiqii aantummaa sabaa iccitii obbolummaaf bakka qaanqeen qabsoo siyaasaaf hundee gaaddisa odaa biyya Nuurannaa Huseen biyya Soof Umar dachee Oromoota hundaa kan taate godina Baalee magaalaa Roobee argamuu kootiif gammachuun natti dhagahame isiniif ibsuun barbaada. Aarsaa guddaa qonnaan bultoonni Baalee qabsoo fi seenaa boonsaa uummanni kun gabrummaa injifachuun raawwachaa tures faarsan. Seenaa gootota faarsuu qofa osoo hin taane gootota keenyarraa iccitis qabachuu baruu aangawoota dhaga'uu dhaloota walqixxummaa fi bilisummaa dhaalchisuu qabnas jedhan. Dhaloonni har'aa dhaloota caroome wanti jennu kanaaf daandiin qabsoo gootota keenya imala nuuf tolche obsi lammii keenya galaa barbaannu biraan nu ga'e duudhaaleen aadaa keenya mariin karaa akka gabaabsu nu barsiisanii jiru. Har'as yoo ta'e waan hawwinuuf argachuu barbaannu hundi karaa walqixxaateef mijatawaa qofaan milkaa'uu hin danda'u. Kallattii addunyaa hundatti dhiyeenni tolaan argamu hin jiraatu. Milkaa'inni qabsoo roga hundaan fiixaan ba'uu kan danda'u yaada mootaa burqisiisuu, ammayyummaan yaaduu, waan yaadan katabuu, mari'achuuf mariisisuudhaan yaadrimee waliin qopheessuuf tarsiimoo raawwii ta'e akka tajaajilu gochuu ni gaafata. Har'a waan tokkoomneef injifannoo arganneerra jechuun. Kan kufee akka ga'u, kan du'e iddoo awwaalaa akka ga'u murteesse. Bakka seenaa akkasii kanatti gamtaadhaan murteessee kan injifate har'as akkuma kaleessaa waan tokkoomuu eegalleef injifannoo galmeessuu jalqabneerra. Injifannoo arganne kana kan jalqabaati malee isa xumuraa waan hin taaneef imalli keenya gara fuulduraa tokkoomuu jaallachuuf hammachuu qofaan kan milkaa'u ta'uu hubatamuu qaba. Biyya jechuun ummata kan jedhan Dr. Abiy injifannoo arganne qabanne seenaa caaluu hojjechuuf of qopheessuu qabna jedhaniiru. Har'as ummata gootaaf qarreewwani rakkinaaf hin jilbeeffanne haqa ofii kabachiisuuf kanaaf duuba hin deebine qabdi. Humni murteessaan kun kan itti boonnu qofa osoo hin taane kan seenaa qabsoo gootummaa haqaaf walqixxummaa imala garee keenyaaf galaa godhannee meeshaa qoleeyyummaaf boodattaafummaa ittiin injifannu ta'ee akka nu tajaajilu shakkii tokkollee hin qabu. Injifannoo amma arganne qabannee fuulduratti tarkaanfachuu
wal amanuuf wal abdachuu yeroo kamiyyuu caalaa kan nurraa barbaachisu ta'a. Oromiyaan bakka itti hojjetanii badhaadhanii keessa jiraatan malee bakka itti rakkatanii keessaa godaanan hin taatu jedhan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Pirezidaantiin Lammaan hawaasa isteediyeemii madda walaabuutti argamaniif haasawaa taasisaniiru. Habtaamu Saamu'eel. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa guyyaa beekamtii kennuu gootota misoomaa intarpiraayizii maayikiroo fi xixiqqaa gara giddu galeessaatti ce'an irratti istaadiyeemii magaalaa Roobeetti argamuun haasaa baga nagaan dhuftanii erga taasisaniin booda dubbii isaanii kan jalqaban akkaataa qabsoon Oromoo fi qabsaa'onni Oromoo qabsoo adeemsisaa turan irratti fuulleffachuun gammachuu isaanii hawaasichaaf beeksisan. Faayidaa fi mirga uummata Oromoo kabachiisuuf qabsoo hadhaa'aa fi obsa fixachiisaan dhufe kana ummata Baalee gooticha hangafa kabajaaf jaalala kutannoo fi lammiif qabsaa'u nu barsiisee onnee nutti hore daandii qajeelaatti akka baanu irree nuuf ta'e fuuldura dhaabbadhee dhaamsa gabaabaa dabarsuuf carraa argachuu kootiif gammachuu onnee irraa madde ibsuun barbaada. Baaleen madda goototaa duudhaa eenyummaa uummata Oromoo bakka seenaati jechuun pirezidaantii Lammaan haqa Baaleen qabdu himan. Lammiif aarsaa kaffaluu haqaaf jiraachuu injifannoo galmeessisuuf dadhabuun maal akka ta'e ilmi namaa haa hafuutii gaarreen lageen baddaaf gammoojjiin Baalee dhiigni akka lolaa keessa yaa'e lafeen goototaa irbaata bineensaatti ta'eyyuu afaan baasanii ni dubbatu. Haqa keenyaaf falmuu qabsaa'ota gootota Baaleerraa barannee jedhan. Ofii irratti du'uu amaanaa lammii eeggachuu maqaan baduu mannaa mataan baduu wayya jennee saba keenyaaf falmuu qabsoo gootota Baaleerraa baranne. Qabsoo taasisaa turre keessatti nu jajjabeessuu keessaniif galata qabduu jedhan pirezidaantii Lammaan. Oromiyaanis dachee irraa godaanan utuu hin taane kan itti godaanan taatii jedhan. Yeroon amma irra geenyes kan itti ciifnu utuu hin taane kan caalmaan itti qabsoof diinagdee biyya keenyaa dorgomaa taasifnuudhas jedhan pirezidaantii Lammaan. Oromiyaan lafa kabajaan mataa ol qabatanii irratti hojjetanii qabeenyatti horatan malee lafa irratti miidhaman gonkumaa hin taatu. Injifannoon har'a gonfanne kun kan miidhaa kaleessaatti dandamannu qofa osoo hin ta'in wal hubannee wal dhaggeeffannee wal bira dhaabbannee boru injifannoo dachaa akka galmeessisnuuf furtuu milkaa'inaa harkatti galfanne malee kan qabsoo keenya dhaabnee dugdaan akka ciifnu nu taasisu miti. Pirezidaantii Lammaan gootota misoomaa beekamtii argatan baga gammaddan jechuun caalmaanis hojjechuu qabdu jedhaniiru. Dargaggoo guddina biyyattii keessatti gahee isaa bahu horachuufis cimnaan ni hojjennaa jiran. Seektara intarpiraayizii fi maayikiroo xixiqqaa guddisuufis mootummaan naannoo Oromiyaa cimnaan kan hojjetu ta'uu himaniiru. Waliin injifannoo keenya haa tikfannu jechuun dhaamsa isaanii xumuran. Kabajni bara wareegamtoota qabsaa'ota keenyaaf haa ta'u galatoomaa ulfaadhaa. Qabsoon hattoota irratti eegalamee hirmaannaa uummataatiin itti fufuu qabaa jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Dhimmi daangaa araara qofaan fala argachuu qaba kan jedhan immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Dhimmicha irratti Baalee magaalaa Roobeetti uummata waliin mari'atamaa jira. Oduun kun akka nu qaqqabeen isin biraan geenya. Abbootii qabeenyaa misoomawwan rakkoo bulchiinsa gaariitiif harka osoo hin kennin hojii investimentii uummata fayyadan irratti hirmaachuu qabu jedhan Afyaa'in Caffee Oromiyaa obbo Isheetuu Dassee. Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti hoteelli Iluu Star International abbaa qabeenyaa Haji Khaliifaa Abbaa Jorgaa birrii miiliyoona 200 waliin ijaaramee eebbifamee tajaajila kennuu eegaleera. Jaalamaa birraa.
Magaalli guddoo Goliloo Abbaaboor mattuun Finfinnee irraa fageenya irratti waan argamtuuf hoteela sadarkaa isaa eeggate gatiin qabaanneef qabeenya hawwata turizimii godinichaa misoomee madda galii ta'uu hin dandeenye. Rakkoo kana hin fura kan jedhame hoteelli sadarkaa isaa eeggate abbaa qabeenyaa Haji Kaliifaa Abbaa Jorgaatiin birrii miliyoona 200 oliin ijaaramee tajaajilaaf ooleera. Hoteelichi afyaa'ii caffee Oromiyaa kabajamoo obbo Sheetuu Dassee fi ministeera aadaa fi turizimii adde Fooziyaa Aminiin eebbifameera. Sirna eebbaa kana irratti haasaa kan taasisanii afyaa'iin caffee Oromiyaa kabajamoo obbo Sheetuu Dassee mootummaan investimantiidhaaf imaammataaf seerota mijataa baasus rakkoo bulchiinsa gaarii gama kanaan jiru hundeedhaaf furuun hin danda'amne jedhanii abbootiin qabeenyaa rakkoo kanaaf harka osoo hin laatiin hojjechuu qabu jedhu. Gufuuwwan xixiqqaa iddoo adda addaatti uumamuufis ta'e gufuuwwan gurguddaa jiraniif harka otoo hin kennin bu'aa bahii otoo hin sodaatin naannoo keessaniif uummata keessaniif bu'aa akkasii buusuudhaaf hojjechuudhaaf kutannoodhaan hojiitti akka galuu dandeessan ergaa kan isinii dabarsuudha jedheen abdadha. Ministeera aadaa fi turizimii adde Fooziyaa Amiin gama isaaniitiin injifannoo akka naannoo fi biyyaatti arganne eeggachaa guddinatti uumisa qabu galmeessuuf cimnee hojjechuu qabna jedhu. Godinni Iluu Abbaaboraa godina qabeenya uumamaatiin badhaatuudha. Aadaan hojii garuu xiyyeeffannaan itti kennamee sirriitti jijjiiramee yoo jabaatamee kan hojjetamu taate fakkeenya guddaa Iluu Abbaaboraa qofa osoo hin ta'in biyyaafis addunyaafis dabarsuu dandeenya. Bulchaan godinichaa obbo Namarraa Bulii godinichi qabeenya turizimiin kan badhaateef hojii investimentiif mijooftuu taatus hanga barbaadamu bu'aa hin arganne jedhanii hojii abbaan qabeenyaa kanaan hojjetame fakkeenya ta'uusaa himu. Abbaan qabeenyaa hoteelichaa Haji Kaliifaa Abbaa Jorgaa gama isaaniitiin hoteelicha irraa bu'aan argadha jedhee osoo hin taane carraa hojii uummataaf uumuu fi guddina magaalichaa saffisuuf jedhanii yaaduun kan ijaaran ta'uu himu. እንደ ዋነኛ ትርፍ የሚቆጥረው ሆቴሉ ለአካባቢው ገጽታና እድገት Ani waan hunda caalaa akka bu'aa guddaatti kan inni ilaalu hoteelichi maqaa gaarii naannichaa ni guddisa. Faayidaan gama hawaasa naannootii fi carraa hojii uumuu ammoo anaaf bu'aa hundaa oliiti. Namoonni hoteelicha carraa hojii argatanis fayyadamoo ta'aniirraa jedhu. Iddoota naannoo kana fayyadamna jedhanii iddoo biraatii namoota tuunfidin hojii dhabdoota naannoo kanaati kan fayyadamanii abbaan qabeenyaa kuni guddaa carraa hojii namoota 125 amma kanas keessa jirru gara fuulduraatti immoo isaa ol kan dabalataa deemu malee kan isaa gadi ta'aa deemu miti. Carraa hojii baay'ee gaarii ta'e facilitated kan ta'edha kan nuuf banamee jiru jechuudha. Jiraattonni magaalichaa tokkos ijaaramuun hoteelichaa qabeenya turizimii godinichaa madda galii taasisuu fi magaalicha wiirtuu daldalaa kan taasisu ta'uu dubbatu. Yeroo sana keessatti turistootii biyya alaatii dhufan biyya keessaas dhufan hoteela kana keessa qubatanii addanaa ka'anii naannoo barbaadan kan do'achuu waan danda'aniif shoora guddaadha kan inni taphatu. Abbootiin qabeenyaa dhalootee godinichaa biroos muuxannoo Haji Kaliifaa irraa argataniin hojii investimentii birootti bobba'uuf kan kakaaseen ta'uu dubbataniiru. Gaaffii mirgaa uummanni Oromoo tajaajila manneen murtii irratti dhiyeessuu deebisuuf hojmaata isaa fooyyessuun deebii kennuuf akka hojjetu manneen murtii waliigala Oromiyaa beeksise. Raawwiin hojii kurmaana sadaffaa mana murtii Adaamaatti qoratameera. Anwar Jamaal dabalata qaba. Raawwiin hojii ji'a 9 manneen murtii Oromiyaa Adaamaatti qoratame. Gama kanarratti karooran hoogganamuu dhabuun sirnitti gaafatamummaa laafaa ta'uun mirrii tajaajiltummaa dhabamuun hanqinni dandeettii abbaa seeraa rakkoon naamusaa hojii qulqullinaa fi soominaan hojjechuun malaammaltummaan dagaaguun hooggansi mana murtii olii buliin isaa fakkeenyummaa kan hin qabne ta'uun itti quufinsi hojjettoota mana hojichaa laafaa ta'uun to'annoon qabeenyaa dhabamuun bilisummaan abbaa murtii cabuun fi uummanni amantaan manneen murtii irraa dhabuun rakkoo adda bahanidha jedhame. Hundaa ol garuu abbootiin murtii seera ofii isaaniitii cabsan hawaasni akka ittiin buluuf hojjechuu fi hawaasni haqa dheebochuun furmaata waaraa barbaadu jedhame. Humna namaa leenjisuu ga'umsuu irratti ciminaan kan hin hojjetamne ta'uu fi sababa kanarraan kan ka'es raawwiin rakkoo qabaachuu isaati. Ofii keenya sirna hin qabaatiin hawaasa keenya sirnaan tajaajiluu jechuun sobuudha. Guddina irrattis wal dorgommiin hin jiru. Abbaa barbaade hooggansi mana murtii waliigalaa Oromiyaa fuudhee mana murtii waliigalaa galchata. Abbaan seeraa qajeeltoo hojjetee nan guddadha jedhee abdii hin qabu taanaan akkamitti miira hojii qabaatee uummata tajaajila jechuu dandeenya. Oduuf komii mana murtii keessatti babal'isuun walirratti odeessaa oolu abbaan seeraa hojjetaan mana murtii wal kabajuun gadi bu'eera. Kabajni walii qabnu gadi bu'eera. Murtiin abbaan seeraa kennu yeroo diigame murtiin koo diigame jedhee abbaan seeraa qaana'uun
galmee diigame malee ana miti jedhanii itti boonuun kuni kufaatii keenya agarsiisa. Qajeelfama dambii diriiree jiru cabsuun hojii bal'inaan hojjetamaa waan ture bilisummaa fi gaafummaa akka hin mirkanoofne ta'ee jira. Gaaffii uummanni Oromoo tajaajila manneen murtii irratti qabu haala amma jiruun deebisuun hin danda'amu jedhan pirezidaantiin mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Dasaa Bulchaam. Kana gochuuf hojimaata mana murtii bu'uurarraa jijjiiruun murteessaadhaas jedhan. Gaaffii kana kee deebisuun kan danda'amu sirnaaf instituushiniin yoo ijaarame qofaadha. Kanaachi hojii ganna tokkoo taati. Caasaan yookaan instituushiniin akka mana murtii instituushinii qilleensaan raafamaa deemuu ta'uu qabu. Ilaalchi hannaa fi malaammaltummaa olaantummaa qabu kun cabuu qabaas jedhu rakkoo dandeettii fi komiiwwan jiranii furuuf kutannoon akka hojjetanis eeraniiru. Namni naamusa hin qabne namni hanna keessa jiru akkamitti waa'ee bilisummaa kaasuu danda'aadhaam akka instituushinittis kaasuu nu qaanfachiisa bar nama qaanfachiisa. Gaafa rakkoo kana keessa gala bilisummaa mana murtii dabarsee kenneedha. Keessi keenya utuu tortoree jiru ergama sana deebisuu hin dandeenye. Kaappaasitii keessaa sana cimsuu danda'u nurra jira. Sirni ittiin namoota keessaa wal geggeessinu wal bulchinu akkam ta'uu qaba. Sirni humna kana walitti fidaniitti hojii irratti bobbeessan maal ta'uu qaba inni jedhu diriiruu qaba. Ganda daawwattoota keenya oduuwwan keenya istiidiyoo Finfinnee irraa qophaa'an immoo daawwannee walitti deebina. Akka mul'atan daawwattoota keenya warra istuudiyoo Adaamaa galateeffadheen oduuwwan istuudiyoo Finfinnee irraa qabnu isinitti hima. Argannoo haaraa Itoophiyaan jireenya dhalootaa dhufuu fi mijooftuu akka taatuuf seektaroota hojii maraa teekinooloojiidhaan deeggaramuu akka qabu Ministeerri Saayinsii fi Teekinooloojii Dr. Injiinar Geetaawun Makuriyaa himan. Qindoomina teeknoo innoveeshinii Itoophiyaan gareen shamarranii umurii 18 gadi ta'an magaalaalee Oromiyaa adda addaa fi Finfinnee irraa walitti babba'an agarsiisa argannoowwan appilikeeshinii haaraa 18 kan rakkoowwan gama tajaajila fayyaa, barnootaa, qonnaa, daldalaa fi kanneen biroo furuu danda'an qorannoo irratti hundaa'uun agarsiisaaf dhiyaataniiru. Sirna agarsiisaa kana irratti haasaa kan taasisan Ministeerri Saayinsii fi Teekinooloojii Dr. Injiinar Geetaawun Makuriyaa imaammata kalaqaa fi argannoo haaraaf xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamaa jiruu fi kana keessatti hirmaannaan dubartootaa daran kan jajjabeeffamaa jiru ta'uu addeessaniiru. Bu'uuruma kanaan argannoowwan dhiyaatan rakkoo biyyattii keessa jiruu fi furmaata ta'uu kan danda'anii fi biyyattiin dhaloota dhufuuf kan mijoofte akka taatuuf seektaroota hundaa teekinooloojiin deeggaruu barbaachisa jedhaniiru. Barnoota teekinooloojii haaraa bilookcheeyin jedhamu kan waggoottan itti aanan biyyattiin eegaltuuf jirtu irratti dursi shamarraniif kan kennamu akka ta'ee fi hojii kalaqaa kanaan kan milkaa'an badhaasaa fi carraan dorgommii sadarkaa addunyaatti qophaa'uuf kan dorgoman ta'a. Kunis madaalli hojii kalaqaa torbee dhufu taasifamuun kan beekamu ta'uusaa himamee jira. Asfaa'uu Lammaatu gabaase. Hanqina bulchiinsa gaarii fi bu'uuraalee misoomaa laga xaafoo laga daadhii guutuudhaa fi cimnaan hojjetamaa jedhan kantiibaa magaalattii Aadde Aziizaa Siraaj. Korri hooggansa haaromsaatiif qopheeffame magaalaa laga xaafoo laga daadhiitti geggeeffamee jira. Kibree Zalaalam gabaasa dabalataa qaba. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa laga xaafoo laga daadhii Aziizaa Siraaj hanqina bulchiinsa gaarii guutuu fi rakkoo bu'uuraalee misoomaa magaalattii furuuf ciminaan hojjenna jedhanii. Rakkoo bulchiinsa gaarii magaalaa keenyaa, rakkoo bishaan dhugaatii magaalattii furuu, daandiiwwan keessaa hiikuu akkasumas bu'ii lolaa irratti xiyyeeffannoon addaa ni taasifamu. Dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an misooma himaaxaatiin ijaarree hojiitti galchuu akkasumas qubattoota harargeedhaa dhufanii nu bira jiran of danda'anii jireenya mataa isaanii akka jiraatan gochuuf misooma himaaxaatiin ijaarree hojiitti galchuu ji'oota afan keessatti hojii bulchiinsi magaalaa irratti xiyyeeffatee hojjetudha. Deettaan ministeera qonnaa fi qabeenya uumamaa Dr. Kabaa Urgeessaa namni kamiyyuu tajaajila bulchiinsa gaarii argachuuf walqixaa mirga akka qabu himanii. Namni bulchiinsa gaarii sirriitti fudhatee namummaadhaan nama kabajee tajaajiluu danda'u kabajni isaa yeroo inni gaddeebu caala. Maaliifuu waan gaarii hojjeteef tokkoffaa sammuu isaa irratti gadhee hojjedhe ittiin dhaga'amu uummanni illee kabaja kennaa fi kana kaabineen hundis akka qabatu kaabinee duwwaa miti. Unumtuu fi keenya waliif kabaja qabnu irratti
nama namummaa isaatiin haa kabajuun isa duraati. Jiraattonni laga xaafoo laga daadhii tokko tokko yaada kennaniin hooggansa haaromsaatti gammadoo ta'uu dubbataniiru. Sabaaf sabalammii bulchuutu nu harka bu'ee jira. Kinoo kanammoo nuti gargaaru qabna. Sadarkaa olii qabee hamma gadi bakka bu'aa uummataa jiru san gubbaatti harkaaf harka wal qabannee wal gorsuun yoo inni itti gaafatamaa mootummaa ta'e ani immoo akka hojii biyyaatti isaan gargaaree latti kanarraa deebi'i nama sin nyaatin. Hassammuu nama nyaatu qabdu kanaas deebi'i. Kanaaf aarsaasatti jijjiirama guddaa jajjeessuu qabnan jedhaan akka abbaa amantaattis hin hojjenna. Nageenya keenyatiifis waa hundaaf iyyuu waldiyyaa waliin dhaabbannan jedha galatoma. Qeerroowwan waltajjii korichaa irratti hirmaatan rakkinni tajaajiltummaa fi carraa hojii uumuu furamuu fi akka barbaadu eeranii. Bulchiisni dhufu yoo hojii na qabsiisa laata naa laata deeti. Kan gaaffii gaafachaa jiru ati nyaachaa jirta beela'eera naa kutiidha. Ati gamoo walirratti ijaarta. Dhugaatii jirta narra dabarsitee bishaan tuubboodhaan ani asii dheebochaan jira nan dhuga jedheeti. Maatiin keenya haa dhugu jedheeti. Haati koo haa dhugdu jedheeti. Abbaan koo haa dhugu jedheeti. Ibsatu jedheeti. Qabeenya isaa rassaamamin jedheeti. Gaaffii kana kan gaafate. Carraa hojii dargaggootaatiin wal qabatee dhimmi jiru akkuma isin kaastanidha. Qoradheera ergiin dhufeessi. Dargaggoota karoorsame bara kanatti hojiitti galchuudhaaf karoorsame silaalleerraa kan karooraan hojiitti galle silaalleerraa rakkoo kan isin kaastanii wajjiniin garaagarummaa bifa hin qabneen jedhus kan qoranne. Kana hiikuudhaaf immoo yeroo gabaabaa xumura waggaa kanaa fixuudhaaf amma baatii muraasa kan nu hafee kana keessatti bal'inaan dargaggoota gara carraa hojiitti galchuudhaaf hojii bal'aan hojjetamaa jira. Rakkoolee jiraattota magaalattii hundeerraa furuu irratti korri mari'atu gara fuulduraatti akka gaggeeffamu himameera. Daawwattoota keenya kantiibaan magaalaa laga xaafoo laga daadhii maqaan isaanii aadde Aziizaa Siraaju tuun taane aadde Habiibaa Siraajidha dogoggoromameef nuuf galchaa jenna. Oduuttaan ittiin darba. Piroojeektiin hidha haaromsaa karaa itti biyyii fi uummanni hiyyummaa keessaa itti ba'an qofa osoo hin taane biyya keenya kan hirkattummaa teknooloojii jalaa baasuu jedhan hojii gaggeessaa hidha haaromsaa Itoophiyaa guddichaa Injiinar Simmanyo Baqqalaa. Ji'a tokkoof ajaja waraanaa giddugaleessaa keessa naannawaa kan ture waancaan nageenyaa kan hidha haaromsaa gara ajaja waraanaa lixaatti gaggeeffamee jira. Abrahaam Birruu gabaasa dabalataa qaba. Waancaan nageenyaa hidha haaromsaa kan qaamolee nageenyaaf qophaa'e ji'a tokkoof raayyaa ittisa biyyaatti ajaja waraana giddugaleessaa ture. Ajaja kana keessattis kutaalee waraanaa jiran irra naanna'uun birrii miliyoona 78 caalu hidha haaromsaaf bittaa boondiitii walitti qabamee jira. Ajaja waraanaa kana keessatti qondaaltotaa fi miseensota raayyaa ittisaa gumaacha godhaniif beekamtiin kennamee jira. Sagantaa beekamtii kanarratti kan argaman hojii gaggeessaan piroojeektii hidha haaromsaa Itoophiyaa guddichaa Injiinar Simmanyo Baqqalee piroojeektiin hidha haaromsaa Itoophiyaa guddichi piroojeektii tokkummaa fi waljaalalli uummata biyyattii guutuu akka ta'u dandeessee jedhan. Piroojeektiin hidha haaromsaa karaa biyyii fi uummanni hiyyummaa keessaa itti ba'an qofa osoo hin taane biyya keenya kan hirkattummaa teeknooloojii jalaa baasuudha jedhan. ድህነትን ታሪክ ለማድረግ ታላቁን ሩጫ እንድንጀምር ያደረገን የታሪካችን ሁሉ መነበቢያ Piroojeektiin hidha haaromsaa keenya fiigicha guddaa akka fiignu kan nu dandeessise of ilaallee seenaa keenyaati. Hiyyummaa keessaa piroojeektii nu baasu qofa osoo hin taane hirkattummaa teeknooloojii jalaas kan ittiin baanudha. Tumsi raayyaan ittisa biyyaa karaa eegumsaa fi maallaqaa gochaa jiru nuti hojjettoonni piroojeektichaa qalbii guutuun milkaa'ina piroojeektichaa irratti akka xiyyeeffannu nu dandeessisas jedhaniiru Injiinar Simmanyoon. በአካባቢው ካለው አስተዳደር ማህበረሰብና የጸጥታ አካላት ጋር እየተደረገ ያለው ቅርብ ግንኙነት deeggarsa mootummaa fi hawaasni nu godhu cinatti tumsi keessan nuti qalbii guutuun piroojeekticha irratti akka xiyyeeffannu kan nu dandeessise. Ajaja olaanaan ajaja giddugaleessaa Meejar Jeneraal Yohaannis Waldagiyoorgis raayyaan ittisa biyyaa waan xiqqoo qaburraa biyyaaf dursa laachuun tumsi godhe kaka'umsa jijjiirama biyyaaf qabu mul'isaa jedhan. ሰራዊታችን ይህ ያህል ቦንድ ሲገዛ በቀላሉ የሚገኝ የተትረፈረፈ ገንዘብ ስላለው ሳይሆን raayyaan ittisa biyyaa maallaqni irraa fi osoo hin taane jijjiirama biyyaaf kaka'umsa qaburraa maallaqa kana gumaache. Itti gaafatamtuun waajjira mana maree biyyaalessaa qindeessaa hirmaannaa uummataa piroojeektii hidha haaromsaa Itoophiyaa guddichaa aadde Roomaan Gabrasillaasee waancaan nageenyaa kan qophaa'e gumaacha qaamoleen nageenyaa biyyattii
hidha haaromsaa keessatti qabaniif beekamtii laachuufi jedhan. Waancaan nageenyaa kan hidha haaromsaa kun guyyaa har'aatirraa eegalee gara wiirtuu yookiin ajaja lixaa giddugaleessaa magaalaa Bahar Daar ta'etti imala. Achittis kutaalee waraanaa jiranirra naanna'uudhaan galiin walitti qabama. Gabaasaa OBN'if qindaa'eef Abrahaam Birruu Tigraay Shiraaroorraa. Magaalaa Finfinneetti argamurraa oduuwwan galgala kanaaf jenne xumurree jirra kanneen hafaniif immoo Adaamaatti isin deebisaa gama kootiin nagaan bulaa. Warreen istiidiyoo Finfinnee hunda galateeffachaa oduuwwan keenya hafan istiidiyoo Adaamaarraa isinitti himna. Rakkoo bulchiinsa gaarii caalmaatti furuuf haaromsi sadarkaa godinaa fi aanaatti sirnaan hojiirra ooluu akka qabu jiraattonni gaafatan. Godina Shawaa Kaabaa fi Harargee Lixaatti jiraattonni hooggantoota waliin mari'ataniiru. Qiddist Taamruu dabalata qabdi. Jiraattonni godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiichee fi aanaa Giraar Jaarsoo mootummaan hooggantoota yeroo waliin deemuu danda'an gara hooggansaatti fiduun bulchiinsa gaarii fi nageenya tasgabbaa uumuuf hojjechuu qaba jedhan. Haaromsi kunoo gadi bu'ee as ga'eera. Haaromsi akkamitti ilaalama? Bakki rakkoon itti hammaatu aanaa kamii? Aanaa kamtu rakkoo qabaa? Godina kamtu rakkoo qabaa? Akkaataa kanaan odoo ilaalame malee asuma achi hoo jijjiiranii anjiddattate wucaale fidanii ka wucaaleettate immoo gabra gurraachaa buusan homa bineensi bare nyaatan dhiisu. Lafti bulchiinsa magaalaa Fiichee keessa baay'ee jira. Fakkeenyaaf teelee duuba yaalaallu investimantiidhaaf kenname namicha sani. Namichi sun maal gochaa jira? Ohaa keessaa gurgurachaa jira namtichi sun. Misooma maan agarree nu. የትኛው ነው ጧሪ ቀባሪ የሌለው አዛውንት ፍቼ ላይ ይሄ ተደርጎለታል ብላችሁ የምትሉት ነገር አለ? Maanguddoota humna hin qabnee fi Fiichee irratti deeggarsi taasifneerraaf jettan maaltu jira? Qaama miidhamtootaafoo wanti hojjenneerra jettan jira? Hooggantoonni hundumtuu dadhabaadha jechuu koo miti. Barcumni kan uummataati. Itti gaafatamummaan uummata kanaa nutti kennameera jedhaati adaraa keessan dhugaa irratti hundaa'atii hojjedhaa. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Alamaayyoo Ejjiguu haaromsi gaggeeffamaa jiru sirnaan hojiirra oolchuuf gahee gaggeessaa qofa osoo hin taane kan uummataas murteessaadha. Kanaaf nageenya naannoo mirkaneessuun misooma jalqabame itti fufsiisuuf waliin hojjechuutu nurraa eegama jedhan. Miseensi koree giddugaleessa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo obbo Dhaabaa Jimpeensaa haaromsi jalqabame lafa hin qabanne kan ammoo lafa qabsiisuuf hojjetamaa jira jedhan. Maaliif har'as imimmaan uummataa qorsuu dadhabne? Har'as uummanni maqaa waamee maanu komataa? Maaliif akka gaggeessitoota haaromsaa ol jiran nu faarsuu, nu jajjabeessuu, isaan duukaa deemuu dadhabne kan jedhu amma kan ilaalaa jirru. Kan rakkoo hin qabne qorannee ilaallee gaggeessaa yookaan dabballee waan ta'eef Oromiyaa guutuu kee deemee hojjetu. Uummata asii miidhee achitti dhaqee miidhuu miti ka'umsisa. Qulqullaa'ee uummata irratti badii kan hin dhumne yoo ta'e, uummanni kan isa jaalatu yoo ta'e socho'ee hojjetudha. Achitti deemee namni sun bu'aa buusaa jira moo hin jiruun amma madaaluu qabu. Gaggeessaan sadarkaan jiru madaalaa, uummanni immoo bakka guddaa qaba. Haaluma wal fakkaatuun godina Harargee Lixaattis qaamoleen hawaasaa bulchiinsa magaalotaa fi aanaalee godinichaa irraa walitti dhufan haaromsa gaggeeffame booda hanqinootaa fi ciminoota jiran irratti mari'ataniiru. Hirmaattonni marichaas rakkoolee bulchiinsa gaarii furuuf jijjiiramni mul'ate jiraatus ammas hojii guddaatu hafa jedhan. Kaabineen dullattiin irra turteen nurra jira ilaarraan tanaa. Kaabilee dullattiin nurra turte tun nu oofaa jirti ammallee karoorri keenya eegbamaan jiru. Mirgi ilma namaa maqaa Oromootti irraa illee Hamaqaa nu cabsu, hamaqaa keenya dabsu meeqaan tamtu jira jechuu as keessa. Abbaa qabeenyaatiitu biyya bulchaadhaa jira. Bulchaan waa takkallee biyya haruma isaan ja'an deema malee waa takkallee wanti ijuu hin danda'u. Wanni tun dhukkuba sammuu uummataati jechuudha. Bulchiinsi biyya kanaa akka waan kakuu qabu dargaggoo hin jaaru. Dargaggoo hojii keessatti hin galchu. Dargaggoo hojii dhabeeyti ijaanuun laalu. Amma gaa wanni Abiyyi dagalee manaa ta'ee dagalee itti qabu wanni laffaatii lammaa magarsaa bakkaan ga'u hojiitti ijoollee galchuudha. Namoota qe'ee isaanii irraa buqqa'an gara qe'ee isaaniitti deebisuufis hojjetamuu qabas jedhaniiru. Deebiin hin jiru gaafachuu malee uummanni kun akka ona deebu uummata keessan akka ona galee shanyii qotatu nu godha rabbii jaa. Akka goojjoo fi deebee manallee dhabu sharaa dhaabbatu nu godha. Duuti lubbuun namaa duuti kan irraa dhaabbatu nu godha rabbii jaa.
Miseensi koree giddugaleessa dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo Aadde Alfiyaa Abdurrahmaan tokkummaan amma uumame kan ta'ee hin beekne waan ta'eef kana cimsuuf waliin taanee gara fuulduraatti tarkaanfachuu qabna jedhan. Qeerroon akka dhaabni keenya ilaalutti injifannoo nuti arganne keessatti gahee adda durummaa qaba jee dhaabni keenya beekumtis kan kenneef fuulduraas immoo hoggansaa fi hojiiwwan adda addaa hojjetamu keessatti waliin mari'annee hojjanna jee dhaabni keenya lafa kaa'ee jira. Uummanni keenyaas waan jedhu nutti haayimu waan achitti hiikkachuu qabu achitti haayinu waan humnaa ol ta'e yoo jiraatte immoo finnee sirriitti ilaallee haayiku. Gabaasni kan riippoortara keenya Biiniyaan Boggaalee fi waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Lixaati. Godina Booranaatti bara kana roobni gannaa hanga eegamee ol roobaa waan jiruuf balaa lolaan miidhaan gahaa jiru hammaataa jira. Godinichatti hanga gabaasni kun qindaa'etti balaa lolaan lubbuun namoota 10 darbuun qabeenyi birrii miiliyoona 20 tilmaamamu mancaa'ee jira. Guyyoo Jiloo gabaasa dabalataa qaba. Godin Booranaa akka Waacillee Areeroo Yaaballoo fi magaalaa Yaaballootti roob gannaa amma roobutti jiruun lagi guutee magaalaaf baadiyyaatti man hedduu diige lubbuu namaa saallee hedduu balleessatiin qabeen hedduu harkaa nam fuudhee akka guddootu ga'uutu jira. Fuula rakkoon lagatuun dhaqqabda keessaa aanaa Waacilleetti magaalaa Waacilleetii fi dirakka weebiif haadhibiilleetti lagi lafirra dabree badi guddaa dhaqqabsiisa. Adoo halkan taate silaa namni dhuunfa'u wanni waan guyyaa taateef ilmaan callaa qabanne keessa baane jiru bisaan akka isaan dhufan kun hin qabu adoonoo man arginu qabeen wanni man kan kee jira cufummaan baddee jirte. Anam akka tokkotti akka waan tokkotti waajjira horsiise bulaa looni gabbisaa jedhee furuucha baay'ee biteetii nama loon gabbisu dhiyeessee jira. Furuucha cufummaan kaciisa kana waraabuun laaluun dandeettanii gaara kuntaala 42 kun asitti qarxaasii lafatti arge. Baay'ee hagar fudhatee deemeeni hagar qarxaasii lafa guuradde. Akka magaala kanaatti akkuma anaatu rakkoo jira garuu akka magaala kanaatti waan tokko hin absaan qal'aa baay'ee jira qabeenyi cufummaan hunda lolaan fudhatee jira. Abdiin Bilisoo bulchaa aanaa Waacilleeti. Mani jigees mana 30 olitti kalaaqamu qabeenyi mana keessaa ammoo karaa qarshii miliyoona olitti kalaaqamu badee jira. Abbaan warraa 600 oli qabeenyi irra miidhame har'a ammoo iddoo bultiitii fi nyaati isaanis dhabanii taa'aa jiranii. Kanaaf wanti kun ammoo waan humni ummataatiin sirraa'uu danda'a waan hin ta'iniif gammootummaatiin xiyyeeffannaan itti kenname boobi isaanii kan baasanii akka ummati kun baraaramuu danda'u boobi ammas jalqabaa dhufaa jira. Kanaaf iyyuu xiyyeeffannaa mootummaan itti kennee akka ummata kan miidhaa kanirraa baraaruu waan jedhaa. Godinum kana aanalee Areeroo dirree Guchii fi magaalaa Yaaballootti illee rakkuma akkasitti dhaqqabe. Oomanuutti nafnee nafsee malee wanni nu baaneen hin jirtu akka rakkinni nu gargaaree nu rafa ittisuu akka mangistii hin danda'u. Qabeenyi akkuma jirutti namni jechuudha qabeenyi uummata suuqileen jirtu laamirooti jiru wanni tokko uteeli jiru akkuma jirtu uteeli jiru galee jira. Horiillee horii baay'ee fudhatee jira. Harree adda addaa, hoolaa adda addaa, lalleessiree adda addaa waan akkana kan waan guddoo fudhatee jira. Qaamni dhimmilaan akka deebiin hodha qaba. Haga ammaatti balaa lolaa tanaan lubbuun nam 10 dabree qabeenyi birrii miliyoona 20 olitti tilmaamamutti badee qarqaarsi namoota miidhaman kanaaf taasifamuu jira jedha. Itti gaafatamaan waajjira hooggansoota balaatii fi qophaa'ina godina Booranaa Abbo Godaana Duuba. Roobi bara kanaallee guddaa taaniin ammoo qabeenyi uumamaa akka takka hin argin waan manca'ee fi lafti lagi itti fachuu dadhabdeetiin lagi lafa duraan hiyyaan cufatti faca'ee rakkoon tun dhuftee qabeenyi uumama kun fultu eegamu akka mal dhaabnaa jedhan Abbo Godaanan. Garuu wanni guddoon miidhaa tanaan geggeesse tokkoffaa lafti baay'een miidhamtee jirti jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenyi uummataa baay'een isaanii waan manca'aniif sababi guddaan ammaan tan tokko kan ta'uu danda'a jechuudha. Kaan immoo deeggarsa kanaa wal qabateetiin yookaan rakkoo tanaa wal qabateetiin haga ammaatti miidhaa dhaqqabdi kanaaf sadarkaa godinaatti deeggarsi taasifamee jira. Fakkeenyaaf deeggarsi taasifamee midhaan nyaataa fakkeenyaaf kaan miidhaa irra qabsiniif akka sadarkaa godinaa dhaqqabsinee jirra. Waan immoo humna keenyaa ol ta'e waan biroo fakkeenya naannoo gaafannee jirra jechuudha naannoo dabarsinee jirra. Godina Booranaatti rakkoo lagatuun magaalatti hammaachutti wanti jirtuuf hundeeffame magaalota godinichaa hedduun isaa sababa isaanii hundeeffamtu waan taateef amma achi haala quftuu kana ilaaluun fal tokko hawaasillee naannoo lagarraa fagaateetiin qubachuun of eeggannoo guddaa tolchuu malee jedhan bulchaan godina Booranaa Abdii Banaayiroo. Bakki amma rakkoo ta'aa jiru magaalaan godina kan keessatti uumaman baay'een isaanii bishaan bu'uura godhatanii waan uumamaa jiraniif eellan tulaa ka godina kan keessa jiran irra qubatani. Kanaaf keessattuu magaalaan irratti rakkoo guddaa uumenne
yeroo adda addaatti deddeebi'ee rakkoolee uumaa jiruuf sodaarra qaba. Kanaaf uummati magaalaa kan keessa qubatu of eeggannoo cimaa godhuu qaba. Magaalaa Adaamaatti daldala seeraan alaa to'achuuf sakatta'insa taasifameen daldaltoota seeraan alaa 2723 adda ba'an irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamuu waajjirri daldalaa fi misooma gabaa magaalichaa beeksisee jira. Dabalata qabna. Magaalota Oromiyaa giddugala daldalaa fi tuurizimii ta'an keessaa magaalaan Adaamaa ishee tokko. Magaalaa kanatti daldaltoonni 23,000 ol ta'an hojiilee daldala adda addaa hojjechaa jiru. Rakkoo daldalli seeraan alaa diinagdee biyyaa fi daldaltoota seera qabeessa irraan ga'u ittisuuf waajjirri daldalaa fi misooma gabaa magaalaa Adaamaa seektara qindoominaa waliin ta'uun yeroo yeroon sakatta'insa daldala seeraan alaa taasisaa jira. Tibbanas sakatta'insa daldala seeraan alaa magaalichatti geggeeffameen daldaltoota 2723 seeraan ala daldalaa turan adda baasuun seera qabeessa akka ta'aniif tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatameera. Qaamoleen eeyyama daldalaa baafachuun seerummaatti deebi'anis seeraan alummaan nagaa kan nama dhorku ta'uu dubbatu. Dhufanii narra cufaniitiin hin jiranii sanboodaanis ka dirqama garteetiin lammummaa waan qabuuf gibira kafaluun dirqama waan irratti ta'eef dhaqee eeyyama baafadhee seera qabeessa ta'eetiin nama hojii kiyya irratti bobba'aatiin hin jira. Yeroo eeyyamaan ala dalagaatiin hin ture hoggaa warri galii dhufaniitiin hin jedhan yookaan mootu warri baatee dhufaniitiin hin jedhan jalaa cufeetiin hin fadhe jechuudha. Amma ammootu wanta hin jalaa badu hin jiru, wanni jedhu hin jiru. Seera qabeessummaadhaan onnee guutuudhaan dalaga jechuudha. መጀመሪያ አይደለም እንዲህ ፊት ለፊት ለማውራት duraan yeroon seeraan ala daldalaa ture akka ammaa kana onnee guutuun dhaabbadhee daldaluu naafuuti namni ni beeku tokko yoo dhufe hinaasofsiisuun ture nan baqadhaam. Amma garuu erga eeyyama daldalaa baafadhe sodaa tokko maleen hojii koo hojjechaa jira. Walumaa galatti seeraan alummaan nagaas ta'e bilisummaan socho'uu si dhorka. Qaamoleen kunneen ofiifis ta'e biyyaaf bu'aa buusuuf karaa seera qabeessa ta'een socho'uun dirqama lammummaa ta'uu hubanneerra jedhan. Gibira kafaluudhaan dirqama agartee lammummaa bahuun duuf hundaafuu dirqama. ለዚች ሀገር እኛን ያለላት biyyi kun nuun malee homaan qabdu karaa seera qabeessa ta'een yoo hojjannee ofii keenyaaf guddanne biyyaaf bu'aa buusuu dandeenya. karaa seeraan alaa fagoo naman geessu waan ta'eef seera kabajuun dirqama lammummaa baachuu qabna. Magaalaa Adaamaatti daldaltoota 2723 seeraan ala daldalaa turanii fi adda ba'an keessaa warreen ulaagaa ta'e guutan hojiitti deebi'aa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira daldalaa fi misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Shaambal Warqina dubbataniiru. Manni 700 eeyyama isaa baafatanii irraa banamee jira. Namoonni kaanis ulaagaa guuttachaa kan jiran ta'uu isaati. Namoonni eeyyama isaanii haaromsanii eeyyama isaanii manni isaanii irraa banamaa jira. Tokko tokko eeyyama isaatiin ala daldaluun eeyyama kireeffatanii daldaluun nu mudateera. Eeyyama osoo seeraan hin haaromfatin qalaumaan manuma isaa taa'ee kan haaromsates nu mudateera. Kanaaf nama 6 to'annoo jala galchinee amma dhimmi isaanii gara seeraatiin hordofii jala kan jiru ta'uu isaati. Qabsoon hattoota irratti eegalamee hirmaannaa ummataatiin itti fufuu qabaa jedhan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed. Dhimmi daangaa araara qofaan fala argachuu qaba kan jedhan immoo Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaati. Dhimmicha irratti Baalee magaalaa Roobeetti uummata waliin mari'atameera. Shamsuddin Huseen gabaasa dabalataa qaba. Jifannoon akka waliigalaatti argames nu gammachiiseera. Tumsa eegalles itti fufna jedhan. Gaafiiwwan bulchiinsa gaarii, kira sassaabdummaa, investimentii, misoomaawwan bu'uuraa fi siyaasaa wal qabatanis ka'aniiru. Piroojeektiin martinuu gisee ganni galmu kennamaa wanni bu'aa bu'u hin jiru. As keessatti kun wanni rakkoo komiin uummataa komiin uummanni baasu kana waan ta'eef karaa sheedamillee uummanni sheedam karaa baafannadheet maallaqa ofiitti gurguree dhaltiitti gurguree bu'aa irraan arganne karaa diishootti baafannadhee isaanillee bu'aa irraan arganne asiinis karaa barbaree buunadhee karaa wachoo keessan karaan bahee kuni martinuu maallaqni uummataa akkanumatti bosonatti bade. Kanaafuu isii hagayaan kiraa sassaaban nurra ta'a. Kiraa sassaabota tana maan buqqifne nurraa buqqisa. Isinuu naqarsa isinitti taati nurraa buqqisa. Abbootii qabeenyatii kennan lafa Baalee guutuu. Akkaataan kenna alleen dogongora hamaa qabdi. Mana jala kennan mana qotee bulaan jala qotatu jala kennan takka. Abbootiin qabeenyaa sun ammoo abbaa ifiiti malee namaa yaadu miti. Nama Baalee yaadu miti. Babal'ina misoomaawwan bu'uuraan wal qabates xiyyeeffannaan hojjetama jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa. Baay'een isaa wanti isin kaastan
akka biyyaatti dhimmoonni ilaalamuu qaban wanti ibsaa waliin neetworkii waliin daandii gurguddaa waliin wal qabatanii jiran akka federaalaattis kan jiru akka naannoottis kan jiru isa waliin ilaalaa deemuun barbaachisaadha jedheetanii yaadda. Indaastirii fi investimentii misoomaa jajjabeessuun carraa dargaggootaaf uumuun lafa seeraan alaammoo tarkaanfiin irratti fudhatamas jedhan. Muuxannoo addunyaarra jirus yoo ilaalle biyyoonni geeddaramanis biyyoonni rakkoo hojii dhabaa malliif tooftaan isaan ittiin hiikan investimentii babal'isuudhaan indastirii babal'isuudhaan nuti investimentii kan hawwannu maqaa abbaa qabeenyaatiin lafa gurguddaa qabatee akka inni qonna qotu duwwaaf otoo hin ta'in rakkoo hojii dhabaa qe'ee keenya keessa jiru kan akka inni nuu hiikuuf. Daangaa fi lafa ofii kabachiisa dhimma daangaa araaraan furuutu fala namoota faayidaaf shira xaxan irratti immoo qabsaa'amuu akka qabu himaniiru. Warri maqaa nageenyaatiin naannoo keenya dirree waraanaa, dirree rakkoo, dirree boo'ichaa, dirree dhiigni bara baraan itti dhangala'u gochuudhaaf godhanii arguudhaaf warri barbaadan irratti hojjetaa jiru dhimma kana. Kaan daangaa nu dhiiba, kaan immoo akka daangaa nu dhiiban duubaa dhiiba. Waa baay'ee jira. Dhimma baalee duwwaa miti. Kan Harargees, kan Booranaas, kan Gujiis, kaanis dhimma daangaaf daangaa waliin wal qabatee jiru hiikuu qaba. Mootummaan naannoo Oromiyaa uummataan daran ijaaramuu qaba. Hattoota irrattis qabsoon eegalame itti fufuu qaba jedhan. Kaleessa bar ijoolleen kun walitti maraattee jirti, walitti qabamtee maneedhaa galtii kan hin jedhame. Isinitti fakkaatiin gowwaan hin jiru. Gaafa hunduu kasii barbaadu, hunduu kasii kabaju, hunduu ulfina kasii kennu gaafati jabaatti argamti. Gaafati sultii argamti. Kanaaf dhugaadha. Waan namni 2, 3, 10, 20 hojjenne miti waan nuti irra argan hundi keenya waa waliin hojjenne. Tokkummaatu jijjiirama eedame fida. Mootummaanis uummata waliin rakkoo fura. Kanaaf wal dhagahuun murteessaadhas jedhaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad gama isaaniin rakkoo bulchiinsa gaariin uummata hubuun cubbuudha jedhan. Hanni aadaa Oromoo waan hin taaneefis uummatnis kanarratti qabsoo finiinsuu qaba jedhaniiru. Oromoon miidhama baachuu danda'a akkasitti hin dubbatu. Baatee waan rakkateef akkaataa kanaan dhiisee kaasa. Hattuu sin keessa jiru sin rakkisu nurraa deemsiin barbaadataati biiroo keessaa ari'aa. Hattuuf guyyaa tokko carraa kennuu sirrii miti. Bakka rakkateetti dhaggeeffachuu, obsuu, nama fooyya'u nama jijjiiramu taanaan gorsuun hojii keessan. Gorsitanii hin deebi'u taanaan, hin sirraa'u taanaan nu eeguun qabdanii ari'aa biiroo keessaa. Hidhamtoota siyaasaa hiikuuf hojiin hojjetamuu eegale cimee akka itti fufuus hubachiisan. Hunda dura kabaja mirga namoomaaf akka hojjetamus himaniiru. Waa'ee mirga namummaaf namni gaaffii akka kaasu hin barbaadu. Mirgi namummaa kabajamuu qaba. Sirni gadaa kan nu barsiise firaaf miti ormayyuu hammatee bulchuudha. Diinayyuu firoomsuudha. Nama hidhuu nama garafuu nama miidhaan biyyaaf isa ta'u eenyuu bu'aa osoo hin danda'amu. Paartileen morkattootaas qindoomanii uummatattis siqanii hojjechuu akka qaban Dr. Abiy dhaamaniiru. Qabsoo misoomaa eegalame milkeessuuf daran hojjetamuu qabas jedhan Dr. Abiy qeerroofis dhaamsa dhaamaniiru. Bakka tokkotti nyaara keessan duwwaa bu'uuraati deemaa gahaa ta'uu danda'a. Dubbachuun barbaachisaa miti. Bakka tokkotti kolfaa lollee dhagaa daawwachuu beekna.
nulli caccabsuu beekna garuu nu safuu qabna agaraa ragaati deema ergaan kun gahaadha bakka tokko tokkotti immoo ijaaramaati shantaa jaataati kottaa mul'isaa haa mari'amu jalqaba murteessitanii du'uu keessan duratti haa mari'amu kanaa achi inni kaan Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya marii hooggantoonni haaromsaa uummata Baalee waliin taasisan oduun booda kan dhiyaatu taati daawwadhaa amma gara oduu biyya alaarraa argannetti ceena. Manni marii Iraan kaampaanonni teelekoomii ergaa teelegiraamii irraa dhufu akka addaan kutan ajajan. Pirezidaantiin Iraan Hassan Rouhaniin manni marichaa murtoon dabarse kun beekamtii kiyyaan alaa jechaa jiru. Abdurrazaaq Muhammad dabalata qaba. Iraanitti teeknooloojii odeeffannoo ittiin darbu keessaa tokko teelegiraamidha. Biyyattiitti uummata miiliyoona 80tti siiquutu teelegiraamitti fayyadama. Lammiileen Iraan teelegiraamaan ergaa dhimma biyyaa irratti bal'inaan itti oliif dabarsuun imaammataa fi bulchiinsa mootummaa irratti hubannoo akka argataniif itti gargaaramu. Manni murtii biyyattii amma walabummaa miidiyaa kana daangessuuf kaampaanonni telekoomii meeshaalee teeknooloojii tajaajila teelegiraamii kennan akka cufan murtii dabarseera. Pirezidaantiin Iraan Hassan Rouhaniin meeshaa qunnamtii olaanaa ummata Iraan teelegiraamiin mana murtii olaanaa biyyattiitiin cufamuun bulchiinsa isaaniitiin kan hin deeggaramne ta'uu himan. Cufamuun meeshaa qunnamtii kanaaf beekamtiin bulchiinsi isaanii kenne hin jiru jechuunis gochicha balaaleffataniiru. Murtoon kun lammiilee Iraan abbaa biyyaa ta'an walqunnamtii isaanii daangessa waan ta'eef adeemsa fara dimookiraasiiti jechuunis qeeqaniiru. Manni murtii sababa teeknooloojii kana ittiin cufuuf gaafatame lammiileen biyyattii bilbila teelegiraamii kana harkatti galfannaan humna nageenya biyyaalessaa doorsisuu akkasumas hiriira mormiitiif uummata kakaasuu fi qindeessuuf itti gargaaramu jedhe. Manni murtii Iraan baay'inaan kan qabaman paartii koonzervaatiiviitiin yoo ta'u dursaan mana murtichaa kan muudamu hoggana olaanaa dhimma islaamaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin. Dhaabbanni mirga namoomaa Human Rights Watch murtoon manni murtii Iraan beekamtii mootummaa biyyattii malee dabarse kun walabummaa pireesii fi olgeettii odeeffannoo kan daangessu gocha fara namummaati jedhe. Kana duras miidiyaalee hawaasaa fi tiwutariis adda kutuun lammiileen Iraan odeeffannoon alaa akka ta'an gochuun mirga lammiileen odeeffannoo argachuu qaban daangessuus yaadachiisaniiru. Tarkaanfiin qaamni seera hiiktuu kun ergaa teelegiraamaan darbu cufuuf fudhate yaalii yeroo jalqabaati miti. Akka lakkoofsa warra Awuroopaanota bara 2017 gochi ol fakkaatan raawwatamuunis gabaafameera. Hoogganaa ol'aanaan dhimma islaamaa Iraan Ayatollah Ali gama isaaniitiin waggoota dhiyoo as bilbilli teelegiraamaa meeshaalee qunnamtii miidiyaa biroo dabalate rakkoo uummataa ifatti saaxiluun falas akka argatuuf dhimmicha irratti odeeffannoon kennuu olaanaa ta'us of eeggannoon itti fayyadamuu baannaan biyyaa fi uummatas rakkoof saaxila jedhan. Odeeffannoon maddeen oduu keenyaa akka mul'isanitti bulchiinsa Rouhanii keessaa inni milkaa'aadha jedhamu walabummaa pireesiiti. Kana malees uummata Iraan miiliyoona 80 keessaa miiliyoonni 50 oli tajaajila intarneetaa ni argatu. BBC fi Aljeeziraan madda oduu kanaati. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya OBN irraa oduu kanaaf qabannee xumurreerra qophiileen keenya birootti fufuu waan daawwattaniif galatoomaa. Beeksisa to'attoota geejjibaa fi poolisii tiraafikaa leenjii